Obboleeyyan keenya Saudi Arabiyaatti dhiyeenya kana waan social media irra deemaa jiru kana ati irra jabaadha humna qabda social media irratti gartee nama gartee beekamaadha mallaqa qabda waan feeti nama gochuu dandeetta beeki guyyaan atiin irra humna qabdu kun humna dhabdee atiin irra mallaqa qabdu kun atiin irra namaa fi followeraa fi maaliif jecha lubbuu miskiina akkanatti taphattu kun guyyaa ati bookee ofirraa dhawuu dadhabdu jira beeki ani saba kana saba san hin jedhu gamalachuu irraayu qabsoon biyya ambaa jiraatee biyya ambaatti wal hin fixan asirraa na beekaa fi anatu humna qabaaf jecha miskiin haadhaa tokkochaa ka nyaatee hin quufin ka dirratti hin uwwifatin bahara keessatti ka innu lubbuu takkatti hin garte lubbuu takkatti wanni qabu isii takkatti akka bayettachi bayetti taphatan yaa obboleeyyan wanni kun hedduu deddeebi'ee jira amantaa fi maalii kana hin jedhu ummanni bakka amantaallee hin jiru kuni namummaadha namuu waan kana irratti hojjechuu qaba haalli deemaa jiru kun warroota waan kana duuba jiran waan dheera duuba jira waan kana duuba ummata achi wal fixu san qofaa miti warra waan kana duuba jiru bakka fedhe haa jiraatu bakki ittiin dhaqqabamne hin jiru yoo qabrii taate malee biyyuma fedhe keessaa bakki ittiin dhaqqabne osoo irratti hojjetanii hin jiru dhugaa isiniin jedha innillee jireenyumaaf achi taa'a wamaan jiraata wama nyaatee dhugaa wamatu waa kafala yeroo teknooloojiin akkanatti guddate kana keessatti ka innuun sunu achi waraabee akkanatti social media irratti baasu isa bakka sanitti qabuun hin dadhabaman waan hin yaadamne bakka fedhetti nama jalaa ba'uun garuu nama irratti hojjetutu hin jirre nama namaaf laala'utu hin jirre communitiin ummanni keenya ka Saudi Arabiyaa jirta maa haga nama ramaa onnaa taatan I think guutuu addunyaa kanarra warri jiru hunduu waan kana wal gargaaree osoo irratti hojjetee ummanni waan kana duuba social mediaatti na beekaa fi anatu humna qabaa fi waan akkasiitiif jecha lubbuu gartee miskiina akkanatti qisaasessu kana nama gartee bara as keessaa yookaa jiruun itti baddee rakkatee biyyaa bahe ka boru yookaa bara si caala biyyaa faayidaa qabutu kaaterra itti taphattu kuni hin beekamu ilma namaa kana keessa yookaa bar rakkataa meeqa achi gargaaruuf jecha bar biyyaa bahe kaaterra akkanatti itti taphattu kun maraafuu namni wanni namummaa itti dhagahe waan kanarratti inni dhumaa informationa waan argitee namaa kennuudha waan kanarratti namu bakka jirtanii birmadhaati waan kan hiddaa nurraa balleessaa yaada jedhu qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.